warra kennitaa. Warraa kennama. Gaga'oo kennitaa fi deebii gurbaatiin asitti illee hintaloo isii kennina. Biroo manni kun illee kenna mana kanallee isii kennina asitti hin galtu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu. Biyya abbaa daraartuu fi daraartuu kunoo akka dhufni torbaan goone torbaan kana keessa immoo waa mari'aa jiranii wal mari'atanii deemee marii isaanii ilaaltanii maal akka ta'e ilaaltanii subscribe like godhaa galatooma. Daraartuu waas gaafa summaa qaxxira sani harka qullaa maal jettu kana dhufuuf maarree jaarti mooyii kenninaa fi jaarti mooyii kenninee fi ini aslinya tahu belum mana macam sana kini nak badar me ko gurba me ko tume ko umar ko Woi akam ayah bagi gurba tu nasi aslinya hintaloi sih kan ni na. Bino manni kun illee kenna mana kanallee isii kennina asitti hin galtu. Maarree yoo akkas jettan ani garuu itti yaadne yaada kana akkamitti kaastanii? Lakka akkanuma malee akka biraatti jettan ati waan nama jaawaa taate asuma teessee intalawillee sii kennina namani kenna taate sii kennina namani asitti hin jiraatu. Yoo isin jettan maal godhaaree? Asuma teessee hojii kan keellaa immoo seeraan dalage. Seeraan dalage guddinaa ta'uu guddinaa lafa kanallee sii kennina bakka biraatti illee gubbaatti illee qabxee isii murraa. Foto nagaa asitti hin jiraattu maal godhaa taata achitti si gahi. Ani illee baadiyyaa kana jaaladhe. Maarree yoo akkana jetta. Baadiyyaan natti toolte. Dalagaa kama jiruun garuu qotuun danda'u bara. Qotu makiinaa qotiisiifata. Maal goota makiinaa qotiisiifata. Makiinaan seenaati. Udah jadi sama Cina nih, pokoknya kita sama ke tahun dulu. Wae. Tiga foot. Makina tuh belum mau pakai. Kamu pakai ya katanya. Udah suruh mana untuk kalian. Apaan ya? Sudah sempat sih ada. Anjar semua sih tahu kan itu mana harus ya. Nika bicara ko kasi ka ora so kaya untuk bicara ko Me kagigo. Igo nga ako sa dito mo sina Kuma sa dito ma. Kani. Hindi dito Indan da mal mara sila intara ka. Ma me wae jar sumalle wanna juru wanna badiya na timaka. Kami di ko me na barsisa. Wala mo ato mar para ka tamana na ka jar summa ka sitaw. Magkati Jar summa izin kita. Alban jarar tu jar so toli yoni siasa jar so tara mana dene kini jar summa siata usiar man ko Isa be kibar garu jiruna biye kana kamme. sama kale dulu biya na biya magi ko kana mana kala masa dinu ikutun Kuno gado fe mar kana nyatistan marmare na nyatistan damma na nyatistan ani akkanatti furdate kuno ammalle deemu barbaanne akka isin jettanitti asuma jiraatu naan jedhaa jirtanii maarree silaa gisee takkitti natti hanatti mijaa'u deemee katamaa deemee meeshaa kiyyaa fe'ee dhufaa qaba. Bakka akkasii tole godha. Mee immoo wajjumaan deemnee feenee dhufna. Wajjumaan yemmuu. Mee maal jettani? Aku fedha akkuma fedhii kan geejjaa asii toluu bakka akkasii toluu. Wajjuma deemnoo akkasii toluu baatu. Moo akkasii toluu wajjuma deemnoo akkasii. Yoo asii toluu baatu moo wajjumaan kee deemniti. Awwala maal godhan ree as? Awwala? Awwala maal gootu ree isaa mana galchu. Qarshii dura kennan moo akkam godhan? Qarshii moo gaafuma ni gaafni? Karena kuti walde tokko bittaa. Ni qaama keessaallee bittaa. Qotiyyoon tokko maal godha? Lamaa miti ka wannoo godha. Qota. Maal goota makiinaan hin jira. Asin jira makina? Qotiyyoo tokko hin warra fiigoo
warra kennita. warraa kennama. Gaga'oo kennitaa fi deebiinii qaban keessaa dhiifee kan inni bittaa. Akkasii maarree waan gaarii natti himtan isinillee ulfaadhaa akka na yaaddanii rabbi isin haa yaadu guddadhaa umrii dheeraa isin haa kennu abbaa daraartuu fi haadha daraartuu maarree anillee amma gatamaa galee wanna jiru waliin mari'adhee achirraan immoo dhufee isin wajji akka isin jettan kunoo manallee haa kennitan rabbi isin haa kennu lafallee jira si kenninaa. Illee kanallee ni irraa gubbaan ofillee qarqee takkaana mallee tarbiisiin gara yaa'aa kanan hin jirti rabbi isin haa kennu maarree dhufelleen qotaa akkuma isin jettan hin godha maal jaarsummarra darbuu hin danda'u waanuma isin jettan godhaa maarree haga ammaa nu kabajanii akkanatti bakka warqii nu qabattanii isinillee warqii tannu ta'a baay'ee galatoomaa biyya kanatti dhufne baay'ee nu kabajje baadiyyaa katamaa dhuftanii akkam isin godhu hin beekan ofiitiyya waan isin na gootan waan asitti waan naaf gootan dhugaa rabbi isin deebisu. Itti yaadee deebi'aa waan isin kaastan irratti maal ta'e Maka akka shajara akka liggeen maqaa isaa. bakka har'a hin deemnaa hin galla har'a maarree waan guddaa na yaaddan waan bareeda na yaaddanii rabbi isin haa yaadu akka na yaaddanitti anillee kana itti yaadee deebii isinitti kennaa dhufellee wanna jiru wal mari'annaa isin dagatu bilbila kiyya qabdanii wala asufnaa dubbisnaa wanna jiru hunda diraamaas sunaaminas waan hunda wajjin hojjannaa booda waliin dhabnuu kunoo jaalala keessantu as na fide yoo laalummoo jaalala keessan irra caalaa dabalee irra caalaa moordaan ta'e irra amma achi addaan hin baanu jechuudha. Addaan hin baanu wajjin galeenaa anillee Adaamaa keessatti istuudiyoo qaba istuudiyoo sana keessatti dhiftanii yoo laaltanii fira taane waliin jiraannaa jedha isin maal jettan? Maal jettanii adaraartu? Anillee istuudiyoo kan ta'e jaalala kan qabu. Maali? Istuudiyoo maali jedhama? Istuudiyoo maali? Istuudiyoo jechuun kun isin amma as teettanii hojjettanii jiraame isa sirreessuuf yookaan keessummaan yoo dhufe keessummeessuuf barreessuuf wanna jiru hundi sirraa'ee keessa qabahu jechuudha. Istuudiyoo yoo dhuftan isin agarsiisa rakkoon qabu dhuftanii ilaaltan bakka hin ka'ina natu ka'a isin hin ka'ina galatooma.